fi shinooyyeen ayyaanota qeerroo fi qarreen Oromoo kabajatan keessaa isa tokko. Goobeen ijoolleen dhiiraa umuriin isaanii dargaggummaa keessa jiranii fi hin fuune taphatatan yoo ta'u, shinooyyeen yookaan aseesaan yookaan qunnii buqqifannaan ammoo ijoolleen durbaa umurii dargaggummaa keessa jiranii fi hin heerumiin yookaan qarree hin duuchatiin kan taphatanidha. Kabajni ayyaana goobee fi shinooyyee kun boora kan godhatu dhufaatii gannaatiin wal qabata jechuudha. Ganni roobni immoo gaaroobetti lagatu guutaa jiruuf jireenyi hawaasummaa keessattuu gara baadiyyaa kana jiru kun sakaallatu isa mudata jechuudha. San jechuun hawaasni wal arguudhaaf illee hin danqamaa, firaa faanteen wal arguudhaaf hin rakkataa, lagni hoo guute jiruuf jireenyi hawaasummaa santu daangaa jechuudha ji'oota muraasaaf. Egaa akkuma beekamu immoo bishaan kennaa rabbiiti. Wantoota addunyaa kanarra jiran keessaa jiruu namaatiifis baduu namaatiifis humna guddaa kan qabu bishaan. Akka falaasama sirna gadaa Oromoottis akka amantaa garaagaraattis immoo hafuurri yookiin humni waaqaa bishaan irra jira jedhameeti kan amanamu. Kanaaf wanni kennaa waaqarraa dhufu kun immoo osoo hammeenyaan geessisiin akka nagaan darbu lagni guutees akka nagaan tasgabbaa'ee wanti jedhu abbootiin gadaa dur sirna gadaa keenya dudduuba keessatti ginna galu jechuudha. Ginna jechuun isa afaan Amaariffaatiin sahaa jennuun kana jechuudha. Kunis gaa bara isaan bulchaa dhufan kana keessatti waan hojjetaniif, waan gaarii hojjetaniifis waan immoo beekanis osoo hin beekinis balleessaniif illee waaqa wajjin araaramu, waaqa kadhachuu yeroo kana godhan immoo hagayya jalqabaa kaasee akkuma iddoo iddootti gargari abbaan gadaa araddaa irratti muka mijirii tokko dhaabee deema jechuudha. Egaa kuni tokkoffaan hin jiru naannoo keessan eeggadhaadha ergaansaa. Kan biraa immoo maatiin hundi mana isaatii lafa araddaa san irratti erga abbaan gadaa sun muka mijirii san dhaabee ginna galee booda hanga hagayya 16 araddaa san irratti muka mijirii yookiin immoo isa daamaraa jennuun kana jechuudha fidanii isarratti dhaabaa eegu jechuudha. Kanaaf hawaasni hundi araddaa tokkotti hamma hagayya 16 san gochaa deema. Abbaan gadaas bakka wayiniin hin qorrifne bakka simbirri wacne ginna galee waaqa isaa kadhata, waaqa isaa mararfata jechuudha. Hawaasa isaatiif nageenya waa hundaa uumaa hundaaf waaqa isaa wajjiniin yeroo dabarsa jechuudha. Kana bu'uura godhachuun warri dargaggootaa waqtii sanaa kaasee wal gurmeessee shimala isaa qopheeffatee hawaasa naanna'uudhaan marga jiidhaa qabatee goobee kana taphataa jechuudha. Kun hawaasni miira saniin mana isaa keessatti wal argaa yeroo birraa dhufuu hawwuudhaan mana isaatti taa'e sanaaf kan abdiitti laatanii jechuudha. Kan qe'ee abbaa warraa sanaatti faarsanii maatii sana kan itti faarsanii dhufaatii waqtii birraa kan ittiin himanii fi hawaasatti kakaasanii jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Kana keessatti gaheen inni qabu hawaasa dadammaqsuu, hawaasatti abdii horuu, hawaasa biratti miira gammachuu uumuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun akkaataa saniin hagayya keessa hamma hagayya 16 iddoo garaagaraatti sadarkaan itti kabajamu gargari. Kanaaf naannaanii goobee kana taphatu jechuudha gareedhaan. Abbaan qe'ees waan qabu tumaalessa isaa ta'u wannuma manaa qabu gammachuudhaan itti kenna jechuudha. Gaafa waan kana miira saniin hawaasa keessa naanna'anii godhan mana nama hundaan deemani. Namni hawaasa keessatti amala badaa qabu hawaasa wajjin walii galee jiraachuu hin dandeenye bira hin deemani. Hawwii kana nawwaniif jechuudha. Kun immoo maatii sanaafis miira gaariin kennu jechuudha. Dafanii deemanii jaarsatti of agarsiisu, maal balleessinee ijoolleen nu biraan dhuftee jaarsatti of agarsiisu jechuudha. Kanaaf deemanii kana gootanii kana sirreeffadhaa jedhanii waan badee sana sirreessuu san booda kan deemamu jechuudha. Kana keessatti nageenya hawaasaa tiksuu keessatti walitti dhufeenya hawaasaa
hariiroo hawaasni qabu kana keessatti illee amala hawaasaa sirreessuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Abbaan gadaas ginna isaa san fixatee yeroo hawaasatti itti makamu jechuudha. Achi abbaan gadaa kun xomboora isaa qabsiifatee ginna galee san keessaa dhufa jechuudha. Hawaasni sunis immoo guyyaatti bahu san hin beeka waan ta'eef araddaatti eeganii mijirii san waliin gubu sirna hulluqqoo keessa bahuu hin godhu. Achirratti araddaa sana irratti immoo dargaggeessi goobee sirbaa ba'e sun waan isaa kenname san kophaa nyaatu. Achitti waliin dhufanii araddaa sana irratti waliin qalanii yeroo goobee naanneetu sirbaa ture waan argate san kophaa nyaatu. Hawaasa guutuu araddaa sanatti walitti qabame wajjin ta'anii eebba abbootii irraa fudhatanii achitti sirni maataa taasifamee achitti waliin ayyaana kana guduunfuu jechuudha. Yeroo sirbassan warra kallachaa sanii eeboodhaa fi gaachana yookaan wanta waraan qabatanii abdaarii warra saniititti bahu akkuma jarri eebbisee qe'ee isaanii warra kallachaa sanii eebba argatanii erga ba'anii nama eebbisuu sun qaban isaan achi keessaa hangaftiin eebbisa ani saxxaanu akkasumatti eebbisa warra eebbisuu sun qaban tiimis sun har'a maal shaakalaa jiru jechuudha. Tokko loltummaa shaakalu lammaffaa immoo duudhaa fi safuu Oromoo hangafaa quxisuu abbaa fi ayyaa waan dhufe san keessa darbuudha achi keessa shaakalaa jiran jechuudha. Goobeen kan sirbitus guyyaa odoo hin taane halkan sirbiti. Sababa guyyaa sirbineef qabdi goobeen. Goobeen halkan deemuun cimina argachuudhaaf jabina argachuudhaaf keessa leenjii loltummaa qaba. Sirba san keessa qofaa miti. Goobee san qofaa miti. Inni lammaffaan aadaa ummataa sanaa fi lafa ummataa san halkanis guyyaas eeguu akka danda'u gara fuulduraatti leenjiidhaaf halkan dhufan ijoollee sun. Goobeen darbee gara magaalaa gaafa deemtu guyyaa deemta. Garri magaalaa erga magaalli dhufee. Maaliif gara magaalaa kanaatti uummanni magaalaa keessa jiru wal makaadha waan ta'eef baadiyyaa keessatti uummatuma tokko homojiinitii qaba. Gara magaalaa wal makaadha waan ta'eef guyyaa seenanii akka goobee sirbanii ba'an taasifama. Ooda kan erga magaalli dhufee jedhan. Ayyaanota dargaggoonnii fi shamarran birraa simachuuf hawwii qaban irraa ka'uun otoo dukkanni gannaa hin bari'iin duumessi darbee birraan bari'uun fixeensi harca'ee lagni guute hir'atee bishaan osoo hin calaliin baatii hagayyaa gara dhumaa fi qaammee keessa bal'inaan kan kabajatanidha. Gaafa guyyaa kana kabajan garaa qulqulluudhaan ta'uu qaba. Kana jechuun walitti bu'anii yookaan waliin hoodanii kabajuun sirrii hin ta'u. Kan wal dhabe dhiifama wal gaafachuun waggaa haaraatti miira haaraadhaan ce'uuf kabajama. Goobee jechuun gooba yookiin immoo waan sirritti akka dura jiru sanarraa goobee mul'atu tokko jechuudha. Isa kanarraa ka'uudhaan goobeen kun maqaa kana fudhatee goobee jecha jedhamuun taphatamaa jechuudha. Umuriin goobee fi shinooyyeen dargaggoonni itti deemin kun wal fakkaataadha. Waqtii birraa san fakkaatu dargaggoonni kun. Waqtiin sun gaa kan faca'e kan itti beelu. Reefu firii naqachuuf kan itti deemu jechuudha. Dargaggeessii fi qeerroo fi qarreen kunillee maatiin horannee firiin godhannee fuulduratti kan deeman yeroo abdii isaanii kan eeggatan jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti umurii wal fakkaataa uumaa fi uumamaa walitti fidanii sadarkaa saniin hawaasa keessatti itti tajaajilamu jechuudha. Sababni umuriin isaaniitti daanga'e illee sababa qaba jechuudha. Ijoolleen kun hamaa hin beekanii qulqulluudha. Wanni jedhan sun hin milkaa, wanni jedhan gaariinis wanni jedhan badaanis waan ta'uu danda'udha jedhamee amanama. Kanaaf hawaasa keessatti sadarkaa saniin kabajamu. Gama biraatiin immoo guyyaa isaaniitis jechuudha. Guyyaa dargaggootaati, guyyaa qarreewwaniiti jechuudha. Kun addunyaan ammaa kun mirga dhala namaatiin wal qabsiisee guyyaa shamarranii guyyaa akkasii jedhee amma ammatti itti moggaasee kan itti fayyadamu. Kana sirni keenya dur qaba jechuudha. Kana Oromoon sirna gadaa isaa keessatti guyyaa daa'immanii qaba, guyyaa dargaggootaa qaba. Guyyaan dargaggootaa immoo guyyaa dheeraa fi guyyaa durbaallee qaba jechuudha. Kanaaf hunda sadarkaa isaatiin sirni keenya kan kaa'eeti jiru jechuudha. Adeemsuma kanaan warri shinooyyee deemu qarreen duudaa kun rifeensa isaanii adda jalee dhahatu, uffata aadaa qopheeffatanii guyyaa qaammee bultii tokko jala bultii isaa qonni buqqifatu jechuudha. Kunis akkuma hedduutti yeroon waqtii birraa kun itti dhufu akkuma hedduutti gargaara akkuma haala qilleensa naannoo sana jirutti jechuudha. Kanaaf bu'uuruma kanaan qonni buqqifannaa kana deemu jechuudha. Deemanii qonni buqqifatu.
achi deebii immoo anshooshillaa hidhatu waaree anshooshillaa qabu kan sirbaadaa sirban qabu adda jalee isaanii dhaatu jechuudha. Adda jaleen kaa waan lama akeeka tokko durbummaa isaanii eeggachuu isaaniiti kan agarsiisu walitti akkaataan isaan dabbasaa isaanii rifeensa isaaniitti dhaatan sun wal xalafa. Sun waan sana akeeka gama biraatiin immoo egaa naannaaninnaa sirban kennaan isaanii kennamu dhadhaafaa dibuu wantoota akkanaa nyaata garaagaraa isaanii kennu dhadhaan sunillee gadi bu'ee akka nafa isaanii kanaan wanti hin goone saniin akkaataa isaanii dhahatu adeemsuma kanaan isaan immoo naannaanii haadha warraa sirriitti faarsu waan qabduun jaju hoollee daa'iman qabne akka daa'ima waaqni ishiidhaa kennu eebbisu akkuma sitti meegaa ijoolleen kun umurii isaanii saniin wanni jedhan sun hin ta'a jedhamee tamanama hin ta'as immoo sadarkaa isaan irra jiran kanaan waaqa wajjiniinis waan cubbuun ol qabatu kanaanis jiruutti hin galle waan ta'eef waan beekan hin qaban kanaaf dhaggeeffatamuu danda'u waaqa birattis dhageettii qabu dhageettii qabu kanaaf daa'imanis daa'ima duudaa jedhu ture kanaaf sadarkaa sanitti wanni isaan hawwan sun hawaasa keessatti hin hojjeta jedhamee tamanama kanaaf galanii haadha warraa qe'ee ishee akkatti qabdi maatii ishee akkatti qabdi mana ishee akkatti qabdi san laalanii isheellee faarsuu waan gaarii hawwuu fi deebii sanaatiin immoo nyaanni hin dhiyaataa fi dhadhaan hin kennamaa fi hin dibuu hin eebbifamu. Yemmuu taphatanis shamarran shinooyyee dargaggoonni goobee kophaa kophaatti taphatu malee tokko kan tokko keessa hin seenu. Qeerroo fi qarreen yemmuu ayyaanota kanneen kabajatan bifa duudhaa isaa eeggateen kan kabajatani. Goobee fi shinooyyee yookaan dubarri qunnii darbituu fi dargaggeessi goobee sirbu fageenyaan irraa isin fagaatu itti isin dhiyaatu. Ugaadee irraa isin fagaatu itti isin dhiyaatu. Walitti makamanii hin deeman. Qeerroon goobee yoo sirbu ulee shimalaa yookaan arooressa qabachuun uffata aadaa uffatanii rigaa gurrarra kaawwachuun filaammoo goofareetti suuqqatanii miidhaguudhaan walitti dhufanii gurmuudhaan manneen irra deemuun sirbu. Shamarran uffata aadaa uffatanii rifeensa isaanii dhahatanii wal waamanii laga bu'anii qunnii buqqifachuun manaa manatti deemuun sirbu. Mana deeman maratti abbaa warraa fi haadha warraa faarsuun kennaa fudhatu. Kennaa kennamuuf sanas fudhachuun eebbisanii gara mana ittaanu deemu. keenya dhuftanii kabajuu keessanii baay'ee nuti tolee ammallee waaqayyo isin haa guddisu. Ani jedhee waaqayyo haa jedhu rabbi haa jedhu. Qunnii kana wanni filanii fi qunniin tuni akkuma isin jedhe jalqaba isin jedhe qalloodha marga keessaa ol baatee mataa irratti akka malee horti. Garuu takkitti keessa ishii gaafa dhooste qaawwan qabdu akka shambaqqoo akka kuno wanni qaaximaa jedhan kana dhoowaa miti keessi yoo agartan ta'e maaliif attis nama sirriitti duudadha qallattee dheeratti mataa irratti garuu wanni ishii sitti fakkeessanii dubara tana qulqulluu akka keetiti qunniin tuni kanni margoota keessaa bishaan iseen hin tortorsu bishaan qunnii oo yaadatta ta'e warra biraa hin tortorsu qunniin garuu hin tortorsu amma daraarte sanyii san kennututti hin tortortu kunillee dubara sanii maal jechuudha ati akka qunnii tanaati. Wanni fee yoo dhufe jiini fee dhoqqeen fee roobni fee yoo dhufe ati tun tortortu ati marga biraa cabbiin faa yoo rukkute hin tortoree bada qunniin garuu waan fee tokko taate ciccitteet waan hin jedhu sanyii siisan kenniteet yeroo ishee sanitti baddi waan ta'eef isa kana fakkeessuudhaaf abbaan qabu waan qabu kennaaf mana sofiitti seessisee goobeen hooda jedhama bara goobeen hooda sii fidee dhufa mana kee marga sii fidee dhufa lataadha bara lataa qabatee deema lataa saniin dhufee harka abbaa warraa fi haadha warraa dhungatee sii kenna. Akkanatti lataa san walii kennanii lataa san qabatanii wal dhungatanii ba'an. Ijoolleen mana seentisu waa nyaattee baati. Yoo waa dhabde immoo ijoollee tokko bara egeree barri nu haa kiisu baraan naannatti hin tolle jedhee maallaqa isaa ta'u hoo maallaqa dhabe irreessuma kennaa bara. Irreessuma inni dhassan fidee fi dhufe isumarraa baala kutee kunuu sinii baalchee jira. Baalchaan kiyya baalchaa
waaqaa dhugaa waaqa filafaatii narraa fudhaadhaa jedha. Ijoolleen eebbistee kaatee deemti jechuudha. Birri maallaqni barbaachisaa miti. Eebbasi fudhattaa. Abdiin aniitoo waan biraa dubbachuu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Bara gareetitti namni kun irra dabarsanii maalsi jedhanii sii kadhatu. Nama kanaaf akka gaarii akka guutuu fi ani ilmoo dhabe ilmoo kadhatu, kan qabeenya dhabe qabeenya kadhatu, kan fayyaa dhabe fayyaa kadhatu. Eebba isaaniitii irratti yeroo eebbisan akkatti eebbisan qaban. Akkatti mortuu abaaran qaban. Dargaggoonnii fi qarreewwan kallattii mararraa walitti dhufanii uffata aadaan faayomanii yoo dhiichisan hawwattummaan isaanii akkaan miira namaa booji'u. Dargaggoonnis ta'e shamarran toora galanii yemmuu taphatan akkaataa isaanitti sirban hawwattummaan isaa gara madda turizimiitti ce'uun dinagdee utubuu keessatti illee qooda baachuu irra ga'eera. Sadarkaa biyyaatti itti fayyadamneetoo tajaajila irraa kennuu qabu san akka kennu gochaa madda hawwata turizimii tokkollee akka ta'e yuuniskootti illee akka galmaa'ee sadarkaa saniin faayidaa argamsiisuu qabu akka argamsiisuu danda'u irratti hojjechuu ture jechuudha. Bu'uura wantoota sadaan kanaan waggaa 7 dura qindoominaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin hojii kanatti galamee 1, 2, 3 jecha adeemsa keessa wanni kun firii horachaa dhufe jechuudha. Keessattuu waggoottan darban 3 sadarkaan inni ittiin of fooyyessaa dhufe kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu jechuun hin danda'ama jechuudha. Kana keessatti miirri uummanni keenya waan kanaaf agarsiisaa ture garaagarummaa tokko malee dhimma kanarratti hawaasa biratti dadammaqiinsi fi hubannoon uumame baay'ee kan nama gammachiisu miira addaati jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee xiyyeeffannaa addaatti kenne ispeeshaalii kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis dhimma eenyummaa, dhimma aadaa, dhimma afaanii kanarratti ejjennoof kutannoo guddaadhaan kallattii kaa'uudhaan hojiin kun lafa akka qabatu deeggarsaa fi tumsa guddaa taasisaa turaniiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa illee inisheetiivii kana fudhachuudhaan dhimma kanarratti guutummaa Oromiyaa irratti wanni kun akka lafa qabatu kallattii garaagaraa kaa'uudhaan sadarkaadhaan qaamota dhimmi isaanii ilaallatu wajjiniin irratti hojjechuudhaan firiin kun galmaa'uu danda'eera jechuudha. Nus akka dhaabbata keenyaatti dhaabbanni piroomooshinii aartii boraati kaayyoo saganamaa waan kana milkeessuuf itti kaane waliigaltee akkasiitiin walta'iinsaan wanni kun milkaa'ina guddaa egereen isaa kaayyoo itti kaane sanaaf bu'uura kaawwachuu danda'eera jechuudha. Kanaaf kun ammallee cimee itti fufuu qaba. Goobee fi shinooyyeen kan taphatamu dhiirota hin fuunee fi shamarran hin heerumneen ta'us yeroo ammaa bakkeewwan hedduutti dhiironni fuudhanii fi shamarran heeruman illee taphataa jiraachuunii fi dhiiraa fi dubartiin wal keessa makamanii shubbisuun akkasumas uffannaa fi faaya aadaa duudhaa ayyaanichaa hin ibsine uffachuun ni mul'ata. Kun immoo duudhaan ala waan ta'eef duudhaan ganamaa kabajamuutu irra jiraata. Amma danda'uun aadaa isaa sana dhala ofiitti waa dabarsee kaa'uu danda'u qaba. Waa dabarsee kaa'uu jedhu ijoolleen nurra jiran har'a nu laalu jechuudha. Waan nu goonu sana borummoo isaan ta'uu yaadu waan ta'eef nurraa waa baratu waan ta'eef kanaaf aadaa kana akka isaan jabeessanii qaban akka isaan cimsatanii qaban nuti irratti hojjennee dabarsinee immoo dhaloota keenya kaa'uun dirqama. Egaa keessattuu akka waajjira aadaa fi turizimiitti nuti immoo aadaan kun aadaa baay'ee murteessaa waan ta'eef hojii keenya keessaa inni ijoonis aadaawwan sabaa keessattuu dagatamaa keessa jiran aadaawwan akkasii kun akkaataa amma dura abbootiin keenya dabarsanii nu bira ga'anii miti jechuudha akka itti jiru. Sana deebisuudhaaf hojjechaa jira jechuudha. Kun dargaggoota haala kanaan qindeessineeti hojii kana akka hojjetan aadaa kana akka itti dhalootatti dabarsan gochaa jirra jechuudha. Goobee namni fuune malee namni fuudhee sirbu hoo sirbes naannoo mana isaatiitti yaaduma jara sana ho'isuudhaaf yookaan waan jechuudhaaf malee goobee kan sirbu dargaggeessa qofaadha. Kan manan bayni isa mucaa akkan immoo akka gadaatitti warra kuusaa dhaafi warra marsaa kuusaxaanii jiru jarra jalqabaate warra fuune achi keessatu. Sadarkaa Oromiyaattis haa ta'u sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaa Afrikaatti waan irraa fayyadamuu qabnu gama hundaan irraa fayyadamna jedhee yaada hin taase. Ammallee sadarkuma amma jiru kanaan gama industirii uffata aadaatiin sosochiin deemaa jiru waan guddaadha. Wanti kun gaafuma kabajamu akkuma irreechaa uummata guddaatu waa'ee yaa'ee kabajaa jira. Kana keessatti dinagdee socho'u
baay'ee olaanaadha jechuudha. Kanaaf hojii carraa hojii uumuu keessatti illee waan guddaa hidhee dhufa jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanitti immoo waggoottan dhufan kana keessatti humni isaas dabalee guutummaa Oromiyaatti guutummaa Itoophiyaatti sadarkaa Afrikaatti illee akka ce'ee wanni kun sadarkaa sanitti kabajamuuf karooraan hoogganamaa karoora yeroo gabaaf yeroo dheeraa baafachuudhaan qaama dhimmi ilaallatu waliin wanni kun akka milkaa'u irratti hojjetamaa jira jechuudha. Shinooyyee kan taphattu boobee kan taphattu geettii isaati urmii isaatitu kennaafi madda galii godhuun irra hin jiru kallattii gadi lakkisuun irra hin jiru kallattii isaa gadi lakkisuun irra hin jiru duudhaaf safuu isaa gadi lakkisuun irra hin jiru akka itti uffatu akka itti taphatu akki manarratti naanna'u sirritti duudhaaf safuu isaa eegutu irra jira kanaafuu qaamni bultii 5 kaasee warratee hanga masqalaatitti hin taphatama jechuudha aga masqalaatitti shinooyyenis boobeenis hin taphatama jechuudha yoo taphannu kana garantaanitti akkan dhoofne garantaanitti tokko madda jeequmsaatis akkan goone. Duudhaa ganamaa eeggatee akka deemu gochuuf biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa xiyyeeffannoo itti kennuun murteessaa ta'a.